Yuunivarsiitiin Amboo gama ispoortiin bu'uuraalee misooma ispoortii babal'isuu hanga piroojeektii atileetiksii hundeessuuttiin hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetaa jira. Piroojeektiin atileetiksii Yuunivarsiitii Amboo bara 2010 barsiisota saayinsii ispoortii yuunivarsiitichaa yaada hiixataa qaban Dirbaabaa Maddeessaa fi Geetinnat Furgaasaan hundaa'e. Leensaa Geetinnat kaayyoo hundeeffama piroojeektichaa dubbata. Atileetii qofa otoo hin ta'in dhalataadhuma safuusaa kabajee maatii hangafa isaas quxisuusaa kabajee jiraatu tokko uumna jennee jalqabne malee sadarkaa amma irra geenya kanatti ijoolleen kun hingeessi jennee miti kan jalqabne. Yeroo ammaa piroojeektiin atileetiksii Yuunivarsiitii Amboo guddattoota irratti xiyyeeffachuun atileetota 470 leenjii kennaa jira. Waggoota 6 darban atileetota 4 kilabaaf atileetota 34 ol akkaadaamiiwwan garaagaraaf kan gumaachee piroojeektiin kun ammas atileetonni hedduun filatamuun yeroo eegaa jiru jedhame. Atileetonni OBN dubbisee leenjii argatan dubbatu. Leenjii nuti argachaa jirru akkuma umurii keenyaatti bakka sadiitti qoodaniitu kan isaanii leenjii nu kennaa jiranii. Warra xiqqaadhanii, warra gurguddaa, warra giddu galeessadhanii bakka sadiitti ABC jedhanii nu kennaa jiru jechuudha. Leenjisoonni keenyas baay'ee naamusaan otoo nuun fatiin otoo waan hin jedhin seeraan nu hojjechiisu. Hojiin as keessatti hojjetamaa jiru kun hojii gaarii namoota birootiif fakkeenya kan ta'u, piroojeektoota birootiif fakkeenya kan ta'u, ijoollota yaada gaariitti kan guddisu. Atileetonni heddumminaan kilabootaa fi akkaadaamiiwwan galuun atileetota piroojeektichaaf haamilee olaanaa kenneefii jira. Ijoolleen nu biraatii ba'anii kilabas kan galan jiru, ijoolleen baay'een immoo akkaadaamii jiru. Jabaanneetiin bakka isaan ga'anii nutis ga'uu qabna inneetiin fuulduratti adeemaatiin jira. Ijoollonni baay'een kan as keessaa ba'anii akkaadaamii garaagaraa, kilaboota garaagaraa galan jiru jechuudha. Nu immoo isaan caallee argamuudhaaf hojjechaa jirra. Yaada gaarii, fakkeenya gaarii nuuf ta'anii jiru. Isaan laalleeti kan jabaachaa jirru, onnannee cimaa jirru. Yuunivarsiitiin Amboo atileetota piroojeektichaa 135 guyyaa shaakalaa nyaatanii dhiyeessa. Yeroo dorgommii qabanis cinaa dhaabbata. Yeroo tokko yeroo dorgommii garaagaraa imallu uffata garaagaraas illee nuuf kennaa, kophees garaagaraas nuuf kennaa. Yeroo dorgommii deemnutti nyaata, konkolaataa, bishaan fudhannee kan deemnu nu gargaaraa jira. Tinaas immoo asitti nyaata guyyaa 5 qabna. Dr. Salamoon Maashoo Yuunivarsiitii Amboottiin pirezidaantii ittaanaa damee misoomaa fi biizinasiiti. Asitti eksersaayisii hojjetu humna baasuu, dafqi jira, dadhabbiin jira. Gaafa manatti galan immoo waan nyaatan hin qaban yoo ta'e rakkatu waan jedhu irraa kan ka'edha. Asitti kan nuti akka isaan nyaata argatan gochaa jirru. Kun deeggarsa mataasaa danda'edha. Yuunivarsiitiin Amboo atileetota piroojeektichaa tursiisuun akkaadaamii hundeessuuf waadaa seenee ture hojiirra oolchuu dhabuu atileetonni ni komatu. Akkaadaamiin hin banamanuu hin jedhu, kilabni hin banamanuu hin jedhu. Isin baay'ee siniin wanta baay'ee arganneerra, siniin fayyadamneerra. Kanaafiyyuu as keessatti nun sinin gadhiifnu maaliif urjii egereeti sinii. Abdii egereeti sababa kanaaf isin gadhiisnu as keessatti isin qabanna dormii isin ilaalle. Waadaan nu galame sun hojiirra nuun oollee kan jiru. Sababa kanaan atileetonni faca'aa jirus jedhamee. Ofii guddisaniitti namaa kennaa jiru. Maaliif yuunivarsiitiin Amboo irra caalaatti hin fayyadamne? Maaliif namoota biraatu akkaadaamoota biraa fayyadamaa jira? Lafa kanatti otoo wanti hojjetamuudhaan malu jiru hojjechuu dadhabuu isaaniitiin ijoolleen faca'anii jiru nurka. Yuunivarsiitiin kun akka akkaadaamiitti otoo nuu qabate ijoolleen amma bahani kun asumatti ijoollee sana akka akkaadaamittis qabanne kilabii bukkeetti ijaaruu ni dandeenya. Kan irratti dhamee ijoollee kana guddisee iddoo tokko ga'u kan biraadha. Kan ittiin waamamu immoo kan biraadha. Dr. Salamoon Maashoo waadaa seennee hojiirra oolchuuf rakkoo baajataa nu mudatee ammas irratti hojjenna jedhan. Sababa hanqina baajataarraa kan ka'edha malee fedhii dhabnee karoorii dhabamee kana irratti koomitimentii dhabnee miti. Ammas taanaan hin dhiifne jechuu miti. Haala mijeessinee haala bajanni nuu mijateen wantoota qabnus iddootti goggoonee bajata dabalataa ammatees gaafa argannu ijoollee kana kilabaan as tursinee caalmaadhumatti maqaa magaalaa maqaa yuunivarsiitii akkasuma darbaniis iyyuu maqaa biyyaas akka isaan waamsisanii fi hojjechuudhaaf ammas taanaan karooruma keessaadha qabna. Raawwiitu nu jalaa sababa man jedheef xiqqoo nu jalaa harkifate irraa kanaaf hin hafe jechuu hin dandeenyu ammas. Piroojeektiin atileetiksii Yuunivarsiitii Amboo shaampiyoonaa guddattoota godinaalee fi giddugala leenjii Oromiyaa torbee darbee magaalaa Sallaattiin dorgomameen meedaaliyaa 20 fi waancaa 3 kan argatan yoo ta'u atileetonni piroojeektichaa 19 Oromiyaa bakka bu'uun filatamanii jiru.